Aninde madama araramte jireenyatti deebi'u jireenya kee jiraachuu jirtu ta'uu immoo nan deebi'aka. Araramte jechuun akka Jireenya barbaadan immoo qanachiisadee. Ararama. Dura sanaa waadaan agartee iftaan maaddootti deebi'u ka. Iddootti deebi'uu fi abbaa kittiin araramaan sila. Dura kan waadaan agalee immoo sila ka. Isattiin ararama deemu. Maal wajjin jireenyatti finna jenni. Inni abjuudha bara. Awwaanani karoora. Hello. O akkamati. Nagumamtee jirta. Jira baakisi lamu yeroo bilbiltu kun agarra. Nagarra ishee akkamitti ijoollee nagaadha. Nagaa isaaniitii deemanii qabatteetu anumaan na dulloomsu malee. Barana baay'ee nutti jabaateera. Qorumsi inni anarra geemma inni marra iyyuu hin geenye. Waggaa tokko guutuun qoran bara. Waggaan guutee qorumsa kana jechuudha. Dhiisii amma manatti baay'atee jira fotoo bookaan boolla wayii lixee yookaan of ajjeese yookaan badee namatti dubbadhu bakka maali namni illee nama nuufaa amma garuu baay'ee na jibbisiiseera jechuudha. Dhugumaan siin jedha bara. Toof ajjeesanii bakka namaatu isaa ka'ee akkuma ijoollee yeroo ammaa kana ofin ajjeesa ani isaanii milkaa'ee of ajjeesan too namaa milkaa'e hundaan milkaa'u garuu of ajjeesuun moo nama milkaa'uuf qaba. Nikaan ikkoo irraa buusisa maali nikaan immoo akkanuma yaadee onnee dhaba of ajjeesuu barbaadee onnee dhaba. Ani gubataa koo jira bannaa bishdiisini. Biddeen siyaa godha. Biddeen naa kennetti ana sa'ammaa akkanatti gubataa roonu biddeen jetti gubamu. Ana akkana boba'u biddeen ishee barbaachisaa dha. Maalti beekti akka gubataa ruwaa ishiitti koo akka gubadhu hin beektu ba. Kan sababii isheen jalqabni kun hundi dhufaatiin isaa. Waa'ee kota akkatti sun guggubaaramu. Dhufaatii mashiiti bakka waa'ee ma dhufaatii ishee. Dhufaatii mashiiti erga gaafa isheen dhufte boqonnaa argadheen beekaa bitti. Hoggamee kan nagaadhaan jiraadhe kun musiibaa wayii irratti ergamte malee. Manatti ergamte bakka. Waa'ee maqota akkatti sun guggubaaramu. Waa'ee koodeessaa akka. Eeyyiraree waa'ee kan biraa. Nama faan dubbachuu hin danda'an. Waa'ee nuti ree waanuma beekamu waanuma argamaa irra deebi'ee dubbachaa. Waa'ee kamti waa'ee nuti ree kan na gubaa yeroo naan. Anata akkatti sun guggubaara. Lookii anata gubaa yeroo. Ishee beekas ta'e immoo nan deema. Eessa dhaqu? Qonna nan dhala waa ishee nyaatu seexana wayii mucaalas nama sitti fakkaate gaafuma dhalatti seexanatu dhalate. Eessa dura qophoofte? Dura qophoofte biddeen naa kennin jenne amma midhaan nyaatan jenne amma. Eessa dhaquuf yeroo hundumaa yeroo namni sitti dubbatu kan belsi godhu. Dura maal nan deema nan ishiin deemtu naan jennaan nan dhiise. Erga akkatti na jibbite immoo nan deema afaan maalam godhaa. Eessi deemta? Nan deema. Waa'ee jibbuu dubbachuun tokko miti. Ani waa'ee keetti baay'ee tokkoon gubbubadhe. Waa'ee keetti ibiddi natti qabatee akka amma kiiloo meeqarraa amma kiiloo meeqaatti waa'ee makeetti bakka. Kun hunduu waa'ee makeetti malee waa'ee koo miti. Dhalachuu kee dhufaatii kee haga har'aa gubadhee waan hin gubadhu dhabee jireenyi koo naasirrattuu diddee na jijjiiramuu dide. Kanaatiin beektu duraan akkatti lolaan jiraadheen beeku kana beekta baratti. Amma sana kuufire. Ani deemaadha amma araaramtee jireenyatti deebi'u jireenya kee jiraachuu jirtu ta'uu immoo nan deema akka. Araaramtee jechuun akka. Jireenya sin barbaadan immoo qanachiisadee. Araaramtee jechuun maal jechuudha? Faana araaramuu miti. Akka hin araaramne barbaadde ture. Biddeenis nu kennaa jirtu akkatti nyaata sirii waan tokko nyaannee. Maal ta'e amma kana geessa biddeen furattee nyaattu? Isheen amma kana geessu midhaan furattee nyaattu? Midhaan inni furattee nyaachuuti namaa hun kenniti bara ishee amma kee. Maal ati naafiidha moo? Kakun hin nyaatti bara. Nuu kenni marree.
ati amma to baadiyyaa ta'e ko biddeenuun toshitaa waan hundumaa hojjetta barbaadiyyaatti umurii kee kana waa meeqa hojjennan waan hundumaa hojjennee fi ati amma argaas uftee bakka akka ijoollee magaalaatti jiraachuuf biddeenuu kenni maalii kenni araaki sittiin baay'ee leera duraachitti akkanatti jiraatta hamma kanaan si jiraachise bar jireenya koo aarsaa godhe jechuudha jechuun nama dahanii ijoollee aarsaa godhatti garuu kana hin hubattu akkas taateetu araaramuu fi araarama baay'eetti araarama. Dura sana waadaan agartee dhiiftee amma iddootti deebi'uu qaba. Iddootti deebi'uu fi abbaa keettiin araaramaan sila. Dura kan waadaan agalee moo seera qaba? Isattiin araarama deemu. Maal wajjin jireenyatti filannanii? Inni abjuudha bara. Awwaanani karoora waan qabuuf akka saasaa malee inni abjuudha. Abbaa keetti ganaa deebi'anii faan jiraachuu jechuun abjuudha. Waan hin danda'amne waan hin yaadamnedha. Sigaleeraan garuu karooran qaba waan ta'eef waan galmaan gahaa dhufanii yaada akka kanaaf keessa fide. Sigaleera. Malee ani jiraatti araarame jiraatti dhiise maaltu si yaaddesse reesii yoo ani araarame. Ergina jibbitee moo annan deema kaa? Yoomsi jibbeera siin jedhe antos si jibbee siin argu. Hoo barbaade siin aree hoo barbaade siin gashu. Garuu ani ofii makoo wal'aamsoo qabee aariina keessa yeroo dubbachuu hin danda'u. Waan irra ga'e haasa'uu hin danda'u nama faana. Haasa'uu hin danda'u. Atuun beekta barsi fuulduratti himti wal'aansoo beekaan qabaa si fuulduratti himti kan irra eebamaa irraan siif jedhe. Waan oskaa maalii qaba? Amma dhaqi deemsi borsaa haasa biddi. Beetti sinni bu morma kee qabeen morma kee intini si godha beeka dola. Dabi eessatti fiingi borsaa kana qabattee akkasitti bareedee ko borsaan kuni. Borsaan sitti tole. Bakka annan deema na dhiisi. Oddoo kam naa dhaquufi? Oddoo qopheeffatu? Amma midhaan nyaadhan jenne maal ofii kee dhaqxee fudhattee nyaanne aaraa jirteetti fudhattee maal nyaanne midhaan. Amma fideessu bushamoo akkamii achi fideessi bushuu? Akka baraadu. Nyaadhusi asii simtaa. Sallaalla warri nyaadha. Otoo garaa qabaattee hundi nama taate warra keetti galta turte. Isa as keessa olii gaddeeman garuu hin jiru. Tolama taatee deemtee abbaa kee yookaan akkoo kee gaafa isaan kabajaan dhufanii si fuudhuudhaaf as dhufan akkoo kee fi yaadaadhaan kee faana galta ture. As keessa garuu inni olii gadi ittiin ta'ee karaarra deeman hin jiru. Si galeera miti waan akkasii hin jiru. Nan deemsa gadi ba'anii ijoolleen haasaan dhagaan waan akka kanaan jiru. Si galeera. Amma dhaqe deemsi. Utoon dhaamii hin reebamtaa. Beenuu. Deebisi. Quanto tá esse? Ati sun utuma wayitiyyuu akka makkamsi godhaatti ati amma ana bira iddoo kana waan dhageesseef ana reebuudhaaf kaase jechuudha. Yoo ana qixxaatti anatti qixxee deemsuu qabda. Yoo hojjaan kee dhufee ana bira gee anatti qixxee deemsuu qabda. Innaa maaltu si aarsa? Zimin jettu aartee haasaarti bilbilaan zimin jetteen teessu. Namni aaree dubbatu miti waan barbaade yookaan nama dhassin ajjeesaa faaris of ajjeessa. Sigalamni yeroo aaru yeroo miira keessa galu ofillee ajjeesuu danda'a namallee ajjeesuu danda'a bakka. Kana lamaani. Haasa. Amma kaameraa laalukatti kuma kaameraan danda'u tiraankiis godhe silki sin bilbila sin bilbilee. Argite? Ani piraangii sirratti hojjedhe malee silkiillee namatti dawwalellee hin qabu. Si jammar silkii osoo odeessu barbaade immoo si biratti akkanatti illee hin odeessu waan ati beekuu qabdu jechuudha. Si galeera? Bilbila odeessuu yeroo barbaade waanan keessa jiru waa'ee koo haasa'uu osoo barbaade iddootti hin jirretti qaxaqqaxee haasa'ee baafadhaa jechuudha. Waanan gubataa jiru. Iddootti hin jirretti akka barbaade haasa'ee nagaa fakkaadhee ta'a. Amma garuu waanuma ati jettu ilaaluufidha.
aarii garaa koo keessaa yeroo si biratti baafadhu maal akka ati haasoftu ilaaluuf. Digaleera. Ati anaaf ittee deemuuf turte. Ka'ee kootti achise kaameeraatti dhiyaadhu. Kootti achirran asii. Tuma dhaabbadhu mul'atta waan ta'eef. Ati yoo ani aaree jechuudha. Yoo ani aaree akkana ta'e ati murteen kee akkas jechuudha. Ani aaruun qabu as sibiila. Ani aaruun qabu. Anatti dhagaamuun qabu. Ani haasa'uun qabu. Waan ana miti atuun aartamti. Ati aartu. Inna ana akkamittiin aaruree ana akkamitti aaree hin haasa'u. Ana akkamitti namatti hin dubbadhu waa'ee koo akkamitti namatti hin. Waan dubbataa immoo waanumatti beektudha. Waan haasaa immoo waanumatti beektudha. Waa'ee keetiif lolli meeqaa inni kaan dhufaa inni kaan hin deemaa inni kaan si fuudhuu dhufaa inni kaan si dhiisee deemaa. Takka araaramnaa takka wal lollaa takka balaa bu'aa takka maali jennaa. Takka abbaa kee dhufaa takka akkoo kee dhufaa takka adaadaa kee dhufa. Kuni jireenyuma kana itti fufsiisuuf akka ta'etti namni kun hunduu kan rakkatu. Guddaatti immoo kan ba'aa irra jiru eenyudha anarradha. Ba'aa guddaan immoo kan jiru anarradha. Kanaaf ani aaree yoon dubbadhe yoon maal jedhe waanumatti beektu waan ta'eef si dinquun qabu. Silaa ati akkana ta'uu osoo hin taane dhiisi baqqaa jechuu qabda turte. Dhiisi baqqaa hin aariin hin darbaan gaddiin wanti kun itti yaadame miti kan ta'e. Kanaaf akkana hin ta'in jetteetu dubbatuu qabda turte. Akka nama guddaa akka yeroo kan dubbii keessa akkas waraanu sana haasoftutti. Silaa dhiisi bakka maanii maqaan aariin hin gaddiin bakka maanii nama balleessu wanti nama ajjeesisu wanti nama hamma kana maaltu jira. Tasgabbaan bilbila kana cuufimee dhiisimee hin mari'annaa yoo ana teessaniitu akkana malee anuun deemaa shaanna kutatanii iddoo qabdeetti asii ol baatti moo gadi baatti iddoo dhaqxu qabdu. Tokkoof si furatee deemaa jechuudha. Ishee sittiin waan saama. Anyways kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Viidiyoon keenyarraa kana fakkaata yoo ani akkuma jiraachuu keenya akkuma argitaniif haala kanaanii jedhee meetii piraankii irratti hojjedhe nagaa gaafadhu piraankiidha malee dhugaa miti waan ani haasa'e. Akkam jirtu hordoftoota keenyaa nagaa keessanii anillee nagaa gootii baga nagaa taate. Kan biraa ergaan qabdu. Hamma kana sa miidiyaarraa badde gara ji'a 2 wayii badde maal jetta? Anillee maan jedhuun qabu nagaa gootii garuu jira. Jirta?